warri yuutuubii kiyyaaf haarawaa taatan yuutuubii keessan keessa seentanii iddoo sarchii tuxxanii simboochoo bu'aan jettanii barreessitanii akkasii isinii dhufu. Akkasitti viidiyoo babbareedaa fi nama barsiisoo ta'anii jira. Akkasitti seentanii iddoo viidiyoo jette sana tuxxanii akkasitti viidiyoo nama gargaaran baay'ee jira. Seenaati oonii irra kaawwadhaa yeroo barbaadanitti yeroo viidiyoon kun gadi dhiifamu oonii irra yoo kaattan yeroo yerootti guyyaa guyyaatti simbira gahaan isiniin jira. Seenaa sabiskiraabii godhaa warri maatii kiyyan taane laayikii sheerii godhaa isiniin jira. Galatooma gara viidiyoo taanutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan fayyaa keessanii nagaadha. Annaga kooti alhamdulillah warra salaamtaa deebisuu hin dandeenye ilmaan Oromoo naga jirtanii fayyaa keessanii annaga kooti alhamdulillah rabbiin galanni haa gahu. Baga rabbi nagaa waliin nu deebise har'a waan tokkoon isin agarsiisuu dhufe sunillee nama hunda ilaallata. Nama bilbila qabu hundaan ilaallata. Aappii bareedaa qabaadheen isinii dhufeera isin fayyada itti fayyadama. Yoo isinitti tola laayikii sheerii illee gochuu hin dagatinaa. Warri dura maatii koo taatanii warri haarawaa adda dabalamtan ammoo sabiskiraabii gochuu hin dagatinaa. Akkuma seentanii sabiskiraabii godhaa. Laayikii sheerii illee waliif gochuu hin dagatinaa isiniin jira. Waliif illee sheer godhaa. Ayyee aappichi aappoota bilbila keessanirra jiran WhatsAppii, Imo, Facebook, Messenger aappii ma isinitti fayyadamtan kan footoo keessa kaa'atan gararillee haa ta'u wanta isin itti fayyadamtan hundaayyuu bakka tokko guurtanii kan itti cufattanidha. Maaliif akka namni isin jalaa hin laallee fi bilbila keessan hogguu lafa keettanii deemtan nam tokko hamtuufillee rabbi nama hamaa nurraa qabu. Hammeenyaafillee bakka wayii bilbila yookiin immoo bakka wayii meseeja barreessee haqee nama akka waan isin barreessitanii wayii fakkeessuu illee ni danda'a. Akkasuma immoo namni suuraa iccitii qabaatu illee ni jira. Osoo isin hin argin yookaan lafa keettanii deemsanii bilbila keessan gararii keessan bananii namni ilaaluu danda'a. Kanarraa wanta bilisa isin godhu hara isin galfachiisu aappicha kana gadi buufattanii itti qollofattanii kaawwattanii nam tokko hin argu. Lakkoofsa mataa keessanii ofii keessanii qofa sammuu qabatanii haffatanii irra kaawwattanii seefitti godhatanii ofuma banattanii seentanii yeroo feetanii isin jaa nam tokko banee seenuu hin danda'u isin malee. Kanaan isin agarsiisaa isin irratti dheeressee haasawaa amma garuma aappicha buufachuutti deemnaa. Hangasiifuu na waliin tura. Ayyee aappichi look up jettanii itti barreessitanii akkuma namatti barreessee jiru kanatti look up jettanii itti barreessitanii look up jettanii itti barreessitanii isinii dhufa. Sarchiitti gootanii afwan look up jettanii itti barreessitanii shabakaa waan cufee jiruu fi guutti barreessinaa dhufuutti dhiifaman isiniin jaa. Ayyee akkasitti barreessitanii hojjettan akkasii isinii dhufa baay'eedha. Anamma kan isin agarsiisu fi kiyya isa kana jechuudha. Isa kanaan isin agarsiisa. Anamma diilatti godhee isinitti agarsiisuuf jalqabarraa jechuudha. Amma gadi buusaa na waliin tura haga buusutti isinillee gadi buustan jechuudha. Akkuma kiyyatti akka buusee inni gadi naa bu'ee walitti dachaana. Ayyee akkuma argitan gadi buusaa jira. Opiin jedheetu maanan seenaa sumaanii. Ayyee asirratti ilaalaa nama lakkoofsa fi kiyyaa barbaade irra kaawwadhaa. Si'a 4 yaaltan jechuudha. Si'a 4 jechuun fakkeenyaaf na ilaalaa na hordofaa isiniin jedha asirratti. Takka lama na baheera. Irra deddeebisanii waan biraatitti lafa keenyaa filannoo isinii kenna qofoota biraatiin illee yaaluu dandeessan jechuudhaan amma inni irra kaawwadhe narraan korojinaa garuu harkitanii bilbila kiyyan tuqina. Ayyee boleeyyan xiyyaa
amma asitti ka barbaadde irra kaawwadhu nan jedhaara. Facebooka injufa messengera WhatsApp imo ka cufachuu barbaadu jechuudha. Akka namni na jalaa hin laalle kan biraan jiru kan biraan jiru nagahaa warroota kaawwan fakkeenyaaf quraana yuutuubis cufachuu dandeessan yoo feetanii quraana aappii quraanaatiif wantoota garaagaraa immoo ka bilbilaa kanallee cufachuu ni dandeessu yoo feetan garuu hin feene hundasaa cufachuu dandeessanii eegasii beeksisa na rakkisaa ture eegasii asii amma aappii 5 qofa cufeera irratti tuqa akkasii eegaa tuqe maal godha isa kanarratti okay godhe geetedha. Asitti ammoo hayyama settingii keessaa hayyama kenneef naan jaara akkasii banaa fi gaddeebi'a isa kanatti tuqa ammasii akkasitti khalaas ammallee hayyama kennaa fi gaddeebi'a allahu jedhaanii khalaas na cufameera jechuudha. Gara duubaatti bahaa jechuudha. duubatti deebee isinitti agarsiisa. Aappii tokko irratti bu'ee fakkeenyaaf Facebook irratti ni argitu jedhayyaadha. Akkasitti qulfii mataa kiyyaa itti baafadhee qullufadheeni banadhee seenaa jechuudha. Kan inni isiniin jala asumaan warri Facebook simboo YouTube irra simboo Sanyaa Caaluu Hundeessaa irraa na dhabdanii an kanatti fayyadamaa jira. Asiin hordofaan isiniin jira obboleeyyantii jira hin bannee abshiraa yaadina yeroo dhiyaatti walitti deebinaan isiniin jira. Jechuun warri qara Facebook kanaan na beektan Facebook kana warri na beektanii Facebook kana yeroodhaaf irra hin jiru. Kanaaf isa kanaan na hordofaa isiniin jira. Isa kanaan hordofaan isiniin jira obboleeyyantii akkas inshallah